fadda haadha gooftaa ansin kabajadha hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa akka Elsaabeet nagaan si gaafadha haadha Yesuus ansin kabajadha hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa. Gabriel sinjale gammade dubro anis nanjada haadha Waaqayyo sirbokeetu adda gugee garraame kan jaallatamte gifti Maariyaame akka Elsaabeet nagaan si gaafadha haadha Yesuus ansin kabajadha hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa. Atule Aroon ofirraarsa biqiltuu Phaaxoos hundanaaf caalta Abiinaadaabiif konkolaataasa anaafis taate riqaa ce'umsaa akka Elsaabeet nagaan si gaafadha haadha Yesuus ansin kabajadha hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa. karaa kee argee ani uumaa koo Daawitin bannee naaf taate ayyoo koo Yaa'qoob kan argee abbannoo warqee kitaabni dhugaan si keessaa burqee akka Elsaabeet nagaan si gaafadha haadha Yesuus ansin kabajadha hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa. Nagaan qabamee waamee maqaa kee gaaddisa kootii naaf kadhannaan kee gammachuu hin qabu an sirnaa maqee xurii cubbuu koo ilma keetu dhiqee akka Elsaabeet nagaan si gaafadha haadha Yesuus ansin kabajadha hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte dubartoota keessaa hinjiru giti kee uumama hundaa keessaa kanaaf filatamte
dubartoota keessaa. Akka Elsaabeet nagaan si gaafadha, haadha Yesuus ansin kabajadha. Hin jiru giti kee uumama hundaa keessaa, kanaaf filatamte dubartoota keessaa. Hin jiru giti kee uumama hundaa keessaa, kanaaf filatamte dubartoota keessaa.